Across communities in Borana and Jimma zones, access to essential health, hygiene, and sanitation services has long shaped the well-being, dignity, and opportunities of women, girls, and families. Barriers rooted in distance, stigma, limited infrastructure, and limited information once constrained people from fully exercising their right to health and safe living conditions. Through the REACH project implemented by the Engender Health-led Consortium, these challenges have been addressed through an integrated approach that connects sexual and reproductive health, menstrual health and hygiene, and sustainable water and sanitation services. By strengthening these health systems, empowering schools and communities, and building local capacity, the project has helped transform everyday realities. This documentary tells that story. ሁለተኛው ኮሚኒቲ ላይ የምንሰራው ከስኩል ሄልዙ በተጨማሪ በማህበረሰብ ዲያሎግ ወይም ኮንቨርሴሽን እና በቤት ለቤት በሚደረግ ስራ የሚሰራ ስራ አለ። በዛም ላይ በጣም ሰክሰስፉል ፕሮግራም ሆኗል። ብዙ ማህበረሰብን በግንዛቤም በውይይትም ያሉ አመለካከቶችን የተዛቡ አመለካከቶችን በማስተካከልም በተዋልዶ ጤና ላይ ግንዛቤ እንዲፈጠር አድርገናል። ያንን በማድረጉም ተጠቃሚዎች ወደ ጤና ድርጅት መጥተው የሚጠቀሙ ሰዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ ባለፉት 3 ዓመታት ተኩል እንዲጨምሩ እገዛ አድርገናል። Before the REACH project, services existed but utilization remained low. Sexual and reproductive health was surrounded by silence and stigma. Nuti keenya kana karaa lamaan hojjenna. Karaan tokkoffaan nuti hojjennu manaa manatti hojjenna. Manaa manuu deemnu hawwani tajaajila kun barbaachisu yoo jiraatanii mana deemna. Yeroo deemnu sunitti karoormaati gosa cufayyuu qabannee deemna jechuudha. Kanaafiyyuu mana deemnee haadha suni mari'achiisnee karoormaati irratti barsiisnee hubachiisnee fedhii isii irratti hundoofnee karoormaati kenninaaf jechuudha. Kan irratti immoo eegisiin karoorii maatii kan harka qabnu kun adda barbaadde garbuufat fayyaatti ergina jechuudha. Young people were not treated as passive recipients. They became the leaders of the conversation. Through life skills education, peer discussions, and mini-media interventions, adolescent and youth addressed issues long considered taboo. Menstruation health and hygiene, MHH, reproductive health, gender, and other health services. Adolescent and youth out of school are also engaged in accessing age-appropriate SRH information and referral for services through their peers and referral mechanisms. We're discussing with their peers about having a confidential service, health workers' judgmental attitude, payment for services, and referral with the facilitator. The REACH project strengthened the public health system, introduced structured on-the-job training, which helps reduce service interruption and address staff turnover, and provided mentorship. Skills stayed in facilities, knowledge was shared. The REACH project has also strengthened SRH service provision at private clinics using private-public mix. Kanaafu private-public mix guideline kun eeguu jirra oole waan positive irraa arge dansaaleedha. Bu'aan piroojeektiin kun buuse keessaa tokko gaajilanicha kana lafa qabsiise akka inni hojiirra ooluu fi amma sanaan booda dhaabbanni dhuunfaallee akkuma seenaa xaabiyaa yookiin buufata fayyaa fi hospitaala mootummaallee sadarkaa godinaatti deeggarsaa fi deeggarsi dhaabbilee fayyaa mootummaa godhamu kan dhuunfaafillee akka godhamuu fi review meeting illee gabaasota duriin gaafannallee akka gaafatamu itti dhiyeenyaan hordoffii fi deeggarsillee akka taasifamu godhamee fi jira jechuudha. Kallattii saniini piroojeektiin risiidha bu'aa guddaa buusee dhiyaata. Limited access to continuous professional development significantly constrained the capacity of healthcare providers and affected service continuity. Healthcare workers were once required to travel long distances for accredited training, resulting in service disruption and financial burden. In response, the REACH project supported the establishment of a continuous professional development center. The center brought accredited practical training closer to health professionals,
improving access, participation, and service quality. To sustain sexual and reproductive health outcomes beyond the REACH project, strengthened local capacity, institutionalized referral systems, and embedded youth-friendly services within routine government structures. Partnerships with public and private providers, along with community accountability mechanisms, were reinforced to ensure continuity of quality SRH services. This documentary presents how these deliberate sustainability measures are securing long-term impact beyond the life of the project. Menstrual health and hygiene has been strengthened as a priority for girls' dignity, health, and education. Safe spaces have been established, life skills education expanded, and access to affordable sanitary pads improved to address barriers that once disrupted learning. As a result, girls are managing menstruation with knowledge, confidence, and practical support, enabling consistent school attendance and full participation. Ayyee akkuma beekamu marsaa laguu kunin taa'ee waan nama dhufuu miti. Iddoo barnoota kutaa barnoota keessatti dhufuu danda'a, dirree taphaa irratti yookaan ammoo bakkumsaan hiriira irratti illee haa ta'u bakkumsaan dhaabatanitti dhufuu danda'a. Garuu gaafa waan sun argani qaana'uu, ceeruu yookaan ammoo iyyuu barnoota addaan kutanii galuu, deebi'anii maan barnootatti dhufuu dhabuu waan akkanaa mul'ataa ture. Kanaafiyyuu sun ammoo maal uumuu danda'a, harcaatii waan uumuu waan danda'uuf maal ta'anii akka isaan waan kan yoo isaan dhufan. Kanaafiyyuu eegee wanti kun fayyadamu harcaatiin hin jiru, mana barumsaa raafuun hin jiru, sodaan hin jiru. Wanni akkanaa kun yoo dhufedhanii baqachuun hin jiru, manatti hafuun hin jiru. Ijoolleen seerumaan barumsa isaanii gammachuun barachuu jirti jechuudha. ይህ ፕሮጀክት መነሻ ያደረገው የሴቶች የንጽህና መጠበቂያ ታጥቦ ተመልሶ የሚጠቀመውን መስራት ላይ ነው እና እሱም ፕሮጀክት ደግሞ እኛ በተማርነው ስልጠና ወስደን እያመረተን እንገኛለን። ያመጣው ማሻሻል በመጀመሪያ እኛ የምናመርተው የሴቶች የንጽህና መጠበቂያ ታጥቦ ተመልሶ መጠቀም ስለሚቻል መልሳ መጠቀም ትችላለች። ተጠቅማ ብቻ ስለማትጥለው ለብዙ ለረጅም ጊዜያት ከ1 ዓመት እስከ 2 ዓመት መጠቀም ትችላለች። ያ ደግሞ አንዴ ከገዛች በኋላ ተደጋጋሚ የሆነ ወጪ አይኖርባትም። አንዱራንም ቤክኔ ዋይ ማርሳለ ጎረቴ ማርሳለ ጉጋፈ ነመጥፉ dhukkuboota garaagaraa nama qabu danda'a haalatti fayyadamasaa sirriitti yoone fakkeenyaaf moodesiiwwan garaagaraa yoo ofirra tursiifne fiixee gadameessaa keenya irratti dhiibbaa qaqqabsiisuu danda'a. Kana baruun kiyyaa dhukkuboota natti fidan sanarraa akkan of baraaruuf akkan of eeggadhuuf na fayyadee jira, akkan namoota naannoo kootii illee barsiisu na fayyadee jira. Sustainability requires solutions that function beyond the project timeline. Through local production of sanitary pads and the establishment of school-based saving mechanisms, the REACH project established a market-driven system for ongoing access and affordability. As a result, menstrual health management is now integrated into the routine structures of community and school life. Engender Health-led consortium through the REACH project has also enabled communities and schools in Borana and Jimma zones to access clean water, improved sanitation, and hygiene services. This documentary highlights how coordinated action has led to healthier environments and stronger community ownership of sustainable wash systems. Yeroo bishaan bolloo fayyadamnu sana jalqabaan baay'eedhuma namoonnis bishaan kana fayyadamuudhaan damsanii dhuguuf hin beekan. Daa'imnis waan fuullee irratti argatte waraabnee finnee lafa keenya innaa jennu wal kaasteetii dhuddii sababa kanaan dhukkuba garaa dhukkubsachuudhaan badaa namoota danuu du'anis ijoollee daa'iman danuutti du'aniiru. Anis immoo badaa bishaan kun dhufuu gammaduun kan koo gara caalu daa'ima waggaa 6 jechuudha bishaan kana numa bisuu hammatune gedhu diqqa irratti bishaan kana kaasee jarkaan toon laaliin dhugaa fayyadamaa. Bishaan dhugaatii naannoo kana irraa xiqqoo hin fagaata. Bishaan dhugaatii dhabuudhaan maaliif yeroo dheebotan yeroo qulqullinaa wayitii barnootaa dhiisanii gara bishaan fiduu bishaan dhuguudhaaf naannoo garaagaraa keessa naanna'anii dhufanii wayitiin isaanii jalaa gubataa jiru. Qulqullina dhabuudhaan kan ka'e immoo barattoonni baay'een dhukkubuudhaan gabataa barnootaa irraa adda citaa turan jechuudha. Boroo namaa keessa danda'e barbaacha bishaan asii kaanii boroo namaa keessa barbaacha dhaqaarraa waan xuraawaa dhuguudhaan miidhamaa ture, dhukkubannuu qabaa ture. Kanaaf barumsi keenyas nu jalaa qisaasaa ture. Dhufnee nuun as geenyu sa'aatiin nu jalaa deemaa ture.
dhugaatiidhaaf itti fayyadamarraa yennoo waan nutti bu'e dhiqachuudhaaf amma barumsi keenyas nu jala darbaan jiru yeroo keenyas gubaan jiru barumsa keenya sirriitti barataa jirra. The REACH project supported schools to gain access to a reliable water supply and integrated school gardening initiatives to improve dietary diversity. The school gardens have generated income that helps cover security costs, pay utility bills, and support menstrual health and hygiene needs to maintain the wash infrastructure and purchase teaching aids. Students use gender-segregated and improved sanitation facilities. Hand-washing facilities are functional and serve students. Students actively participate through the school wash committee to generate income, to educate on proper use of toilets and their maintenance. ዋሽ ኤሪያውን በተመለከተ በተለይ የሳኒቴሽን ኒዱን ለማሟላት የሳኒቴሽን ማርኬቲንግ የሚባል አፕሮች ነው የምንጠቀመው። የሳኒቴሽን ማርኬቲንግ የሚለው አፕሮች የዳይመንድ ሚል ሞዴል አለ። የዳይመንድ ሞዴል የምንጠቀመው አንደኛ ኮሚኒቲው ላይ ዲማንድ መፍጠር፣ ማህበረሰቡ የሳኒቴሽን ፋሲሊቲ ኢምፕሩቭ ለማድረግ እንዲሰራ እሱን ዲማንድ መፍጠር ነው። የፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖችን የማጠናከር ኤስኤምኢ የምንላቸው ይሄ በተለይ ኢንተርፕረነሮችንና ሰፕላዮችን የሚያቀርቡ ማህበረሰብ ክፍሎችን እሱን የማጠናከር ስራዎች እንሰራለን። The sanitation marketer engages with households to promote improved sanitation facilities. The marketer explains the different toilet prototypes available, provide estimated construction costs for each option, and links households to sources of raw materials and skilled local masons. In addition, households are informed about opportunities to access loans from Cinque Bank to support the construction of household sanitation facilities. Today, the progress achieved through the REACH project is firmly embedded within communities and local systems. Sexual and reproductive health services are integrated into routine healthcare, girls are managing menstruation with dignity and confidence, and schools and communities are benefiting from improved water, sanitation, and hygiene services. Supported by trained professionals, strengthened institutions, and community ownership, these achievements are designed to last beyond the life of the project. The story of REACH is ultimately a story of partnership, resilience, and sustainable change, improving health, protecting dignity, and creating opportunities for generations to come.